turte yeroo isaan maqaan ishee seenaadha. Maqaan ishee Leensaadha. Leensaa Iluuti. Yaa Leensaa Iluuti. Hayyee Leensaa Iluuti yeroo miidiyaarra wajjin ture san daa'ima waggaa 9 akka qabdu nutti himtee turte. Gisee qeentee turte san jechuudha. Biyya. Dhuguma musliima taatetti amma sallamteetti. Dura giseen wajjin turte sana qeentee turte. Erga kana sanii kaatee nu biraa dhiibtee. Garaatti baachuun ishii muudida carqii of keessa zagzagdanii ittiin sadaqaa nu kadhattu moo dhugaa garaatti baatte qoy mee raffiti seena dhugaa garaatti baatte maal Namraa raffidaa jira dhugaa baatte moo maal kofna jeesette uffatu wani shallee dhugaa garaatti baatte taanaan dhugaa jedha inka jibne taanaan inka jibne jedha dhiira jedha of qabdanii hudduun keessan garuu na bira jira. Isa kun lubbuu qoy. Hayyee caaltu itti fufi. Aboo dhiisa qofa. Amma koo giseen ani sii beeku giseen pheenxeessanii gisee guruppii tokko irratti waliin faarfannu ishee beeka malee hamma ishee musliima taatee hamma isheen akkas taate hin beeku dhugaa rabbii dubbachuufani waan hin jirre dubbadhu dhugaa. Yeroo abbaa manaa Dubaayin keessa qabde moo Itoophiyaa keessa abbaa manaa qabde? No abbaan manaa kan daa'ima ishee kan Itoophiyaa san beeka malee anka Dubaayii kan isheen sadii maal jettan kana hin beeku dhugaa rabbii waan hin jirre dubbadhu. Isa kan biyyaa beeka malee isa biyyaa isa daa'ima waggaa 9 qabdu. Tokkokkii ishii sanitti sheerii godhi mee haa dhuftu amma sheeritti godhi tokkokkii ishii sanitti yoo beekte sheeritti godhaa. Haa dhuftu warri beekan warri aadii ishii qabdan sheeritti godhaa. Hayyee. Isa kan dhaggeeffadhu sitti hima. Dhaggeeffadhu galatoomi lubbuuti. Seenaa qo'ame galatoomatii akka jirtu dubbattee dhaqiitii bilbiliitii waame bilbila ishii jechuudha. Anamma dawwallaa gastii nagalchuu dandeetti garuu azala modiitarri ilaalaa jiraanani torkiin natti mul'isu muudii narra qabachaa garaatti hin baaddettee ofan ajjeesettee dheengaddaan ishii natti matte. Dheengadda natti matte kaleessa caqacaqaa oolte achiinan kaleessa dhirsicha naa kennee dhirsa dubbannaan dhirsi dhiira sadii waraabee dhiira sadii wajjin ani ishii waraabamte natti hirge. Tokko habdii shaashee as keessa jirta. Tokkollee ni jira nan beeka nama saffaa baay'een itti saalfatti gadi ba'een nama gorsa san ofii garuu waan kana godhaa jechuudha. Dhaggeeffadhu dhirsichi sun badii hin qabu intalattii nuu fidaa intalatti muudii nama fudhatanii garaatti naflee qaama kee gadi hin baasu. Obboleetti ishee lakkoofsa ishee nan qaba ishee qaba. Hayyee gadi bu'ii dubbii. Ara dhiisi obboleetti biraan hin gahin aanchi dhiisi. Taa ilaal maatitti ni maatitti ni mintun bila of godhuuf deemte. Qorgee maal fayyisini? Aanchi mana kiyyatti obboleetti badii kan hin beeku. Caaltuu maraatii Obbolaa biraan hin gahin akkuma jiran obboleetti biraan hin gahin. mana kiyyatti fidden. Lakkii bakka barbaadde haraattu. Intalli dhaggeeffadhu. Kottaa narraa gadi yaa seestan himaa qo'a. Narraa gadi yaa qo'a. Dhaggeeffadhu. Obboleettii fiddee dhuftee obboleettitti dawwaltee nimin. Obboleettiin iddoo isheen jirtu mucayyoon an jirtu Amaara harka jirti. Amaara biratti hara galfachaa jirti. Obboleettitti nimin. Obboleettirree asirra fiddee salphisiin salphoo wajjin jechuudha caaltuu na dhageessoo ta'e. Afaan kee qabaddu taa'e hin beeku jette miti dhirsicha gattaadhe. Dhirsi haziraa abdii shaashee ollaa galcha. Taragaagaa caaltuu ofii keessanii ol galcha. Warri daa'ima fiddee maal goote jettee iffiddu. Caaltuu wanta kana keessa tuni obbiloon godhuuf ol korristee garaa of rukutti hin gadootti hin hooqa ganama kanatti inni asirra fide ani akka sagalee sii ta'an maafuu badduudha naan jedhu ani giiftii koo nama ulfaa'ee jennaan wayyoo kana jiisa naan jette. Jedhee fidaa giiftii koo obboleettii fiddee namaaf nama hojiitti hin naqin jedhe baddu taate. Dhirsa jiraa dhirsi dhaqee furmaata isaa kennu. Dhaggeeffadhu obboleettii biraan hin gahina maatii biraan hin gahina. Oduuf ariifattu yoo ta'e nama caalta kana obboleettiidhaan ol lolanii jiru jedhan ishiin amantaa jijjiirrannaan olitti bu'an jedhanii taa'anii dhaga'een jira. Caaltuu ati laxallaxamin. Borositti itti gaafatama fi lubbuuf dabarsa. Obboleettiitti ni miidhaa jira namaatii biraan hin gahina maal taatan maaloo. Caaltuu arsiifaa galchi caaltuu arsii galchisuute. Ogeetti. Gurratu nu cabe jarana gurratu nu cabe maal ko. caaltuu arsii meeree sadeem sirattee eenyu jiraachala. Caaltuu miliqxee taanchi. Ogeetti micayyoon barreeffama. Akka mooltani uummata nan uummataa danda'an nama. Warri maatitti bilbila lakkoofsa tokko
maatitti Koppii linkii godha koppii linkii taata. Hundi keessan meewtii godhadhaati. Maatiin mucaan ollaa kooti ollummaa walirraa qabna. Wanni sin asirratti haasa'an hundi isaayyuu waan qabatamaa miti. Abbaan manaas keessaan qabdu mucaan biyyaa qabdi. Sanuu waggaa 8 waggaa 9 kan jirti. Istee biyyaa namaa dhufteenaan dhugaadhamu daa'ima waggaa 9. Tamiidhaati bilbila kiyyatu dukkaneesseera. Tamiidha meeqeen sana haayinaan jedha abbaa warraan qabdu safuutu duushii waraabe. Tamiidha meeti firageeti. Dhaqni kana dimatiin hin salphoo asirra ol baatee dimatiin atillee akkuma siin. As keessaan qabduun siniin jechaara nama. Aantiisim jedhi gadi afaan kee qabaddu. Namni usi kana qabatti qaama gudduu qaama hudduu qullaa fi ulfa hudduu qullaa jiru. No, abiibti isan goone siin jechaan jiran maal nagashe waa'ee abbaa manaas keessaa qabaachuuf qabaatu dhiisuu seensitti maara tasgabbaa yobbo. Fira koo hin jedhin intalo fira keetiyyuu taatu kana dhufkadhu fira keenya hin jedhin dubbu. Hojiin salphatiin ati ishiin takka salphatte. Saafuu yaada tokko tokkoon irraa fuudhi. Sabboontu. Mucattiin kun amma Inarraan kaastu andawwalee lafa seen jirtu beekwaan. Ani ittiin haasa'ee dhufe sabboontu ussedha waa'een tana tanaa warri beekne zimmettanii afaan rampaniina ani mucayyoon tana wajjin kaleessallee haasa'ee har'allee haasa'an ture. Kanaafuu maayinni safuu naa himi lubbu. Silkiin ishiin hojjetu itti ijoolleen ittiin haasa'aa jiru maraatti qalutti. Maal irraa beektan intalli kun dubaay keessatti guuttattee ulfa jettee maalshii istiriijii ishii maal betta lubbuu ishii beekama obboleettii santa hundi duubeen obboleettii dheeraa san turtee falmata dura falmachuu diddee odoo ishii seerkaan bahin tamiidha mi'aan isin argaa jiru kun immoo nabuu Abboon hawwiidha. Lubbaan hawwii. qoy safu ayyee hawwi salaale hawwi itti Aggeeffadhu sitti maal mucayyoon kun jechuudha hiriyaa koodha dhiimuudhaan irraa wajjina naasaa wallaahi sarabbiin argu seena yoo barbaadde dhiimuu kina ergi ani keessan gurubbisiniidha. Innaa maal taati? laali dubaayin keessatti mana ijaasatti itti guuttattedha kaan immoo makiina keessatti guuttattedha maal hin beekaanoo. Maal itti guuttatteessidha? Hawwii. Hawwii maqaa feesbuukii ishee namni akkana jechuu danda'a ishee fakkaate ta'u. Lubbuu hawwii na dhaggeeffatu sitti himaa. Saafuu urjii sabaa kan jettu ishee miti. Amantaame Kiristoosiin amantameti ani dhiimuudhaan ishee wajjin eenyudhaan addunyaan isin argaa hin jiru. Habiibti hawwiidha ishuma dhiimuudhaan. Hawwii dhaqiitti bilbilii fi hawwii hiriyaa keenya dhaqiitti bilbilii fi Dhaqii fidii koo intalattee fidiitii viidiyoo haa baatu. Ani sini fida. Kiristoos ani sini fida. achiin immoo dhaqiitti kottu ishee bilbilii kottu Garaashii viidiyoo haa baatu. Na dhaggeeffadhu sitti hima. Na dhaggeeffadhu sitti hima. Hawwi na dhaggeeffadhu sitti hima. Urjii sabaa kan jettu gara misinjariitiin suura kana natti ergite waan jiraane garaatti naafee dhiira sadii takka nana godhette maqaa dhiiraa naa kennite dhiira sadii immoo ani dubbisnaan qullaa ishee natti erganii yookaan isheen uffisa gaagarummaa godhu dhiira sadii. Dhaqii fidii koo. Okay, safu. Amantaan jijjiirratti kun jijjiirratti amantaa gara pheentatti irraa jijjiirratti fidi. Yaa baatu viidiyoo gara maaltu taphattasiin irratti dawwalee ja'ataan qabu mana ijaazan jira hamaara keessa jettee natti qoosti. hawwi deemu dhaqe fida hawwi. Okay, ani deemirra dawwaleetu yoo naa dhufte fidee dhufa garuu immoo mucayyoo ittiin viidiyoo haasa'ee ijoollee ka'anis dubartiidha safuu beekna garuu intalli garaa keessa uuman qabdu Kiristoosin. Dhaqe amma warree gadhiisi maatti beekna nu osoo namni waa tokko nu batini Sini maaltu ishii boochisire? Maa boochisire maaltu ishii boocisa qoy? Okay, waan boochisire sittan himu. Safu aannan fidara. Ati ilaalaan isirraa fudhatu. morma kaadee hawwi maal qosa mucaa hawwi Fedhiishuma viidiyoo haa baatu. akkuma deemi fidii Wallaahi ani deemetan dawwalee fidhaan ishii dhiluudhaan ishawaadha wanti wanti hin fidu jiru yerummaa malee garuu deemtidha. Garuu immoo sababni ishii booddee dhaqi fidii kootu dhufa seenaan iyyinatti mataa keessi maaltu yoo ta'uwwachiisaa mataa keessi seenaa haayigoo deebatu toltaa waree yaasin ogeetti afaan kanaa ila garuu safu waggeeffadhu waan ishii boochitumu isinitti hima wallaahi engadda wayii hawwii hamma oduu dhiisii wallaahi mustashfaa turte kan baay'isinas keessatti gaditti buusa beekna qibbi talabbii gosa haayi Maaftaaf shaasa maaliif ciisti? Iskeenchaa baasuudhaan gara maaliif mana yaalaa san ciisti? Mana yaalaa san maaliif ciistire? Maaliif mana yaalaa san ciisti? Fidii sinaan waan nama fakkaatu qaba. Fidii ragaa malee Okay, deebeeti. Adeemee sanii baasuun qabaa sana booda kottaa shuma fidi.
deebi ani ishee fidee dhufa nagalchaa ayyee singalchaa dhaqe shiir manaa ishee fidee dhuftu Iddaan fidaa dhaqe mana yaalichaa maaliif akka ishiin galte hundi silaa nu harkaan qabaa dhageeffiti dhaagee mana yaala dhatte fidi eewurratti muudii qabatte seenaa dhiira namaa na maal wajjila harrabsiistanii iyyitu baalagoota xaxaxaxaxax jechuudha. jettu afaa walitti sin jedhu sila Gadi bu'ii tol taaptaabii godhu si ta'uu baateef jala taaptaabii godhu. gadi si darbadha feeggadhu shi waxeetiyyuu mataa keetti qabadha jazbaa hey Bartana intala bilillee. Caaltuu gottol deebi. Way ani saafuu anasi joo mucaayittiin as ufuu dandeessu shi maal kooliin galchine haadhuma manaa haa'uma kana goote tasuu Hindi deebee keessatti koosti mana yaala dhattee hin dhukkube mana yaala dhattee mana yaala san maal hojii dhatti. Mee kuuleetii godhaan nama akka ishee argaa jirudha. Intalattitti mataa isheetti dhiyaattee nu haa ibsitu maal akka taate maal akka ishirra gahe sobaan maa inni isaan waree olii gadi xaxarree taadanu Kanaafuu kan tuqaa keessan adada urjii sabaa kan jettu gara misinjareetiin duufan deema garaatti naa feettee dhiira sadiitti qullaa ishee na bira jira. Suura ishee kana immoo akkatti beekan maaliif boochee mana yaalaa san maaliif ciiste tokko waan mana yaalaa ciisteef tokko fira obboleessa jalaa hidhan jette immoo takka dhuftee duratti obboleessa jalaa hidhanii kanaaf booche jette. Deemaan dhoksina dhala of keessaa gadi guurtanii dhoksina boru dhalan godhattanii of keessaa gadi hin guurina duramaa ulfooftan. Guddaa amma cidhii ministeerri keessan qaraan keessan ganaa maraattoon ganaa takka takkaan ibiddi isinitti nama. Sin dhiiste seete safuu waan sin Woi dhoksaa maal qaba mucaan silaa kun akkanatti wajjinii guyyaa manaa ture jechaa ture miti abdii shaashee sun. Abdii shaashee kan jedhu. amma fayyisa abdii shaasheen ga'eessa hangam akka fudhate dubbateera hangam akka fudhate ga'eessa dubbateera abdii shaasheen warri kaan warri azala deemtanii Maqaa ishii normaala guutuu himila. ogeetti isa warri azala deemtanii maasii gadi warra akka isheetitti qoshaashota jechuudha koomentii nama arrabsuu beektanii itti guuttattanii bitanii nuratti camlaaqota. Ko ishiin eessa jirti iyyuu bara ani qaamaanuu bira ga'uu hin danda'a jedheen ture bara qoradhee iddoo ishiin hin jirtu. safaruma kee jirti jedhanii fayyisa safarumatti jirtu sana. Kecha gadarrachuu kan taate. Dhiisi galaafachuu dhiisa kecha gara gadi haguu gidduu. Mana yaalachiiste dhanneen gadda kanaaf boochedhani. Isa abbaa giddii irra safarumatti deemte jirtu jirti fayyisa Deengata mana yaalatti hojjedhanii taa'anii dubbii hundaa barkaan qaba. Abbaa giddii bira geessa. Waantee dhugaa rabbi nama garra. Bataamitti nama ajaa'iba. Intalattii ammaa saffi daakottaa dhugaa rabbii irraa hin galchaa. Mijayyoo ammaa softe sun abbaa shaawwii hin tamiidhaan olii argaan jirtu tokkicha keessan argaan jiru cillima bilbilli goone bira. Fidaa hoottaa. amma Maal goonaa dhatta mucaa baqarsaa goone maal warra safuu qabne irraa dhalatte moo? wayyaa ani garuu akka Dhalaa namaatti qabdee biraan odaan kan garshaa isaa ishee yobboleessa. mi'a ishee kan isheen shaqqalattee hunda'u maaltu nu yisiise nu dhugaa rabbi isheen dhimma ishii baatteetti isheen dhugaa rabbi nu yisiisina kalaas dhimma isheedha. Warri koomentii jala deemtanii warra fitan kun. Yaa ogeetti hani mana to'anii sagaleen ogeetti waan saaddan baafanne na dhaggeeffadha isinittan hima. Sagalee naa ta'e garaatti na afee ji'a sagalee jettaniitiin. Garaa misiin jariitiin natti argite suura kanas boochee. Dhirsa lakkoofsa dhirsaas na argitee tanan achiin dhufee dhirsochaa bilbilaan dhirsi immoo viidiyoo abdii kana wajjin gangalatte natti erge abdii immoo wajjin akkana goote naan godhee jira jedhe kaafnoo mucaanis indee maal sun yaa yeroo sana jette nama fachiisu qaxxallaadhaan ofii biyyaa dhugatti ulfooftuun gargaaru. Ani jettu sun isaafuu viidiyoo na bira jira sin jechaatti isaafuu laasaafuu viidiyoo na bira jira. Kolbu koosifanii. Koi kan isheen gaafa taap godhattanii nama dhoksitanii gaafa Gadi baasina warra viidiyoo sin bira jiru dhugaa gadi baasina sattara kunuus dhalaadha. Ilmoon keenya waan ta'u gadi baasina. viidiyoo nama gadi hin baasina. Ogeetti dhagee abbaan giddii bira warri maasigaa jiru. Ogeetti hani kakadhee jira dhaggeeffadhu ogeetti na. Qabaddati dhugaa rabbii si Hani lubbuu ani kakadhee jira. seenaa tafaan hin badinati dhugaa rabbii. Shaayidaa maa intalli maraatta isheen kun atiyyuu wayii qabda si Isaa warra duwwanii homaa argaan jiru. Inna onnaa dhalatte immoo baandiraa Itoophiyaan Ijoolleen tuulamaa nutti garagartee beeksisee. dhala dhalatte bal'aate warra zalaa yaadee nama rakkubaa isheen. No lammummaan isaa akka beekamuuf kan isaan alaabaa Itoophiyaatiin maranii gatan ikkoo. Inna bataamitti nama ajaa'ibu. Dhugaara Waan ta'uu yaa qabu salaaxa nyaachuu hin dandeenye. Maali kun maali shamarran na bayyasoos No, bayyasoos. maaltu viidiyoo waraabuu isaan keessa qo'e?